Kai sati to bola. Ya sana nurrata ya ga kamari ne da fardon ribata na jirti hori sona na tira sona ya fanne jar si jata utak kala ya zabana ni kadati aku madagette san masanu wa de duran nyata na kasa baye gite ya Allah Ala kumude. ada Inta lo kai latte bari de. Kai sati to bola. ya sana nurrata ya ga kamari ne da shi bale Kai lama. Kai do kai bola inde na gara dubbe amba de na. ya zabana Kai. ya zabana ba jar si jar tin ka bajina zabana ba ne ke ta ya rabbi tin wararen Anta makat ka. nama zabana ba ni go na ni da Kai fa. Kai. Kai ori jara le bari. Farda sanile. Mujatin takka tata kormitti jibtu takka ani barinda ima kabadde baya bari basabana fardon ribata na jirti hori sona na tira sona ya fanne jar si jata utak kala ya zabana ni kada mali koda wanti godi mali koda mujatin ala shurbe takka bil binta jedani torban kana kesa tiya mali matata ya gara dalana bil bijisika Jarsi asinnakkaaka ollaan asinnakkaaka bada warruma biltikinna ofisikinna jedhan sanii waliinillee shariika qabaadhee lafi makaaree 500 illee naan kennanii ta'ambaa qorqoorroo miti walokkeettaan ijaarti yaa garaa dhalaa intala tiyyatu bilbilee alhamdulillaahi rabbil aalamiin heloo sareetiyya وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أكم بناجي تنا بتفسرتي ريفوت وعي قد أبيت أنت جهاد شكوت تكبر بنت كلام لي دينغت أربع أول لي قلارة جتين رفعت شيفت أما منو تاسقد بسيفه هم بيتو مجتي على شكوت تكبراتي isi ati maali alati ya maali marra jirta kuno abbelle akkana naguba ilmaan nabbaate jaarsi nabbae horiyyuu waan foonaan ayaasu dhabee kuno fardoolee ilkaan keessa yaa'aaraa sitti ani kunoo kasirraa fedhu sareetiyya siimi namni dhabbee na qabbaneessu abbeellee asi kunoo sirra fuudha jedhee asi kunoo narratti utaalaa ani sareetiyya si malee qara namni qalbii na qabbaneessu hin jiru jorroon illee bariin fuudheen nageenne mujattii gara sadhee takka hawatee gadi fuudhe kunoo waan irraa fidhuun dhabne akkanatteen sareetiyya maan nu cadhiftaree sareetiyya heloo shukute heloo nuuto harkisu kukkuta jedhani mujatti nuuto harkiin hin jiruufi araa maali godha mujatti dhageette dubbiin akkuma oduun si geette sani abbeellee sirra fuudha jedhee kunoo akkana narra dhiichisa akkana kunoo birrii irra teetti tuultee baankii beetiin kama isiitiin fedhatutti erga jedhanii ana kunoo akkana azaana godhanii baga dhageette ka ilmi haatetillee jorroon fuudhee kunoo akkanatti intala waan irraa fixannuu dhabnee teenna kanaayyuu akka dhageenye abbeetitti nimin qofa na saaxila ta fuudhaaru tanaa waliin mari'atee kunoo na ajjeesuuf deemanii intala tiyya naa hirmadhu adillee naguma jirtaani warra bira daladdu akkamimee aramni jedhamtun hadiyyaa jedhamoo namaa hadiyyaa maal jedhan san namaa kennitiin jedhanii maa waa dhossitee nu erguu ditte bataadhatiyya waan bunaallee dhabne anallee kunoo garaan na taa'ee akkasittuu kunoo waliin rakkachuu jira
Boyni haadhati jem boyni ani haa boottuu fi miti boyni haa gammaddumaaf si hime maal godha godhasanii awwaaleessa fitan jechaa si himeen talatiyya. Akkuma dhageette san masaanuu waa namaa toltee miti kunoo bilbilli takka hin eeyyiti. Hello. Hala sareetiyya ni torki waan siin jedha dhageette. Simaa karaa karabbee walii onnu fuute. Abbeellee kunoo akkana dhiichisa mucatti nama waan gargaaru dhabee takko oonna ajjeefte sareetiyya siin jedha. Akkisiin jedhu mee amma kunoo qonnaa ba'uu heda jedha. Kursii wayii itti kennee haana biraa taru. Niitorkitu cufate sareetiyya niitorki qonnaa ba'uu heda jedha kursii wayii itti kennee haa taru mana. Ani mee waan garaasuu kasi himadha tanaa akkana dhageenne birrii qabdinaan jedhani asii akkana birrii qabdan sadakeetitti birrii si ergaatti jedhee akkana kunoo intala kiyya naafti. Kanii hunda ija nabba baasaa dheengatti matana dha'ee jilbana cabse dhageenne annaari fattuu kuumiti akkuma abbaan keetti naanna jiraachisaa kana haati dhageettuu sareetiyya. Amma qonnaaf tara jedha kunoo kursi. Intalti tuuni dee rabdii obboleettiin teeta faayidaan qabne taateen dhageenne. Togoogoo jedha bar togoogoon tamaraatte taate kunoo mudatti ani galagaltii ala bultii. Abbaani kunoo irra dhaabata ani yoo waa jedhuun ani yoo loluuni maa akkana goota intalatiyya si quufatoo sana si godha birrii biyya alaa irra teessanaan jedha. Akkana jira sareetiyya kagaraan si haa beeku yoo wallee ta'e sababa beetii waa ta'e anillee yoo jiraadhe duu isinitti qaamadhee du'aa anuu akkasii sagalaniin tun illee kaa hin dhaga sareetiyya hin dhaga. Namoota adamaa sii kennanii ka duraa gani. Dura naan kennine jetta akkamne. Sooftiidha sun danda'a. Hello. Dhufe abbaan shuqutee dhufe na ajjeesa. Booda naa bilbili doolchee takkatti ittiin ergini beekadhu. Doolchee takkatti doolchee cabdu. Kunoo warra biltiqinnaa ka jedhan ka biyya fixaaru saniin waliigaltee qaba kaaree 500 odeeffannoo duubaan dhaga'u kennaniif jedhanii hanqaasa mo'ennu jedhan waan gubbaa mataa bakkalchaa fangartee inni waliigaltee biltiqin nama maal jedhan saniin qabaa akkana dee jettee doolchee takkatti illee hin kennini sareetiyya dhufe na ajjeesaa booda naa bilbili sitti miskooladha sareetiyya amaanaa hidhanna cite Shau. Intala shombure. Mujatti shombure. Biyyee koo bakoodhi toora rahatiin kaatu defa. Mujatti kaatu. Mujatti defa haa nyaattu abdaariin. Mujatti shombure jedha. Kai. Sabiyya adaa faayidaa naa qabdu hojjattee birrii na fayyaddi ati asitti illee faayidaa naa dhabde bishaan fi bu'adha boraa ofii godhadha. Hidhanna jireenya keenya. Adamiin rabbiin galanni haa ga'u. Yaa rabbii dalanaa kennite ulfaaddu ammallee yoo shumburee xiyyaa keenuu naa dabarte alhamdulillah. Molekkeetta ijaaruu dhabde malee qorqoorroo naa ijaarte. Waan xilibbeen takka asitti mataa na nyaatte malee abbaa waliini. Qoraan naan dhaqxu, bishaan naan buutu, ilmoo harkaa gara abbaadhee dalagaa. Horteen baay'ate hiikudha. Tokko gowwaa ta'u tokko hayyuu ta'a. Alhamdulillah rabbil aalamiin. Ammallee akka jawaarii naa kenni. Ammallee akka jawaar naa kenni hayyuu sabaaf lubbuu wareege. Akkamuma godhan bada sareetiyya waa'ee na isaasan namichi sun ittuma taphatan jedhanii habiyyimu habinooti. Rabbi isa haa baasu ka hawaan Oromootaa isa haa baasu maal jennaami waan biraa. Rabbi sa'aatiin deeme namichi qonnaa farii kataana nyaate nafsee yaa Rabbi kaa yaa Rabbi adhuma naa dabarfadhu bara. Inni warra biltiqinnaa san jedha barate firfirii jedha
Beelan gammalee illee nyaatu malee akkana kan barsiise na fakkaata. Abbaan shukutee turan nyaataaf na kaasaa bayee lixee yaa Allah yaa Allah maalkaa yaa Rabbi naa laaffisi adda. Jaarsana abbaa shukutee jedha. Abbaa shukutee jedha irra faa jaarsi laa ilaaha illallah Muhammad rasuulallah. Jaarsana maal taate dura nyaataaf nu iyyitaame nyaataaf lafaana kaafta. Maali tala kan riba nu dhooggituuf? Maal dura qonna deeman jettu haadha tiyya. Ka'amee. Jaarsana sa'aatiin kute. Ani ilmooti yaraa saggatee akkana nyaata hojjedhaati sa'aatiin darbee ka'i. Qara borom yoo nama aadama dubartii dabanaatiin dura borom kaatee dafaana kaaftee salaatiin haan jettee biyyaa nannataa kunoo dabana kana. Kaan harka baadhee nyaata kana dalagaa barbadiin kiyya maali? Qorondee wajjirtee qorondeen yoo hin dhumatte ala bahee sii fuudhamee haadha tole see bira sii dhaqa jaarsana ka'i sa'aatiin deeme taasiyaa namallee deemuu heda'an. laa ilaaha illallah Muhammadan rasuulillah. Meeti bishaan. Koottaa sinii gija koottaa. Mucattii tana keessumaa dhabee miyyoo waa jedhu daadda si himadha jetti daaddaa.